Nolee bulee cuutiree daatiin jiraata mareen limaatii nama bira. Ala gadi immoo kana jeen maanta bakka namni qarshii takka hoonaan jiru sun jiru kaartii baaggeejii ani wallaadhaan seensa mannaa erga. Qoonqoo waa'ee akkana nyaadhu wallaahi rabbii sumna ta'a godhu hin qabu. Harargiseen dhaqee mucaa tokko jira khaalidee jaarii saayee baqicha finna qabaniiti jimaan haabitanii nyaata na nyaachisan laaqana guyyaan qoonqoo waliin hin nyaanne oolee buluun qaba rabbiin nagaan bulchiyyoon kijibe namni namfee na haradee fi agodaa haramaa hin jiru ammallee kaawwachuu hin dandeessin ollaa kan yookaan fikki kan jiraadhu. Amaan qabu Oromoon sagalee tante dhageesse maaliin jechuu fedhe jennaani ammaati walumaa galatti waan sirriiquu fayyitee gaafiin kiyya kana waan sirriiquu fayyitee jiraan fayyit mataan dhukkubee ammoo wayyaa'ee wanni ati amma akka jechuun akka rakkinaatti namatti ibsachuu barbaadde walumaa galatti ijoon xiqqoo itti dheereessitee gabaabsi ijoo waan kanaan barbaade jeemee waan itti barbaade himachuu barbaadde. Isti hawaasni Oromoo yookaan lammiin tiyyaa hojiin qaba nama barate digrii fi diploomaan qaba jechuudha. Muuxannoo hojii amata jaan qaba hojiota mootummaatiin ture waan ta'eef akkaan gartee haalaan gartee hojii hiyyattee buusan gartee ilmi namaa arna gargaara laakiin barnaan gargaaru waan ta'eef annama baratee cinqillaatti haalleessa wandanyuuko. Kanaafuu namni akka na gargaaree nama dhaabbatee osoo hin taane yookaan hojii har'a na gargaaree barnaan gargaaru sanniin beeksisamuutti jettee simeetiin jira. Laakiin ani wanti nan barbaadu akkaan fedhateetuma hojii sanitti akkaan deebuun barbaada hojii deebuun barbaada. Saniin noqochee qalamaan baradhee mana namaa taa'ee carqa namaa miicee biddeen namaa buusee akka dhalaatti barandaa massee namaaf nyaata godhee hojjadhee amata 18 guutuu barumsa baradhee akkana baradhee tumamaa aranfamaa baradhee arra gartee dookumantii tijeessaa ragaa guutuu boorsaa guutuu qabadhee tuntaa'u jira. Hani muuxannoo mata jaa hojii miidhaa nyaadhee jiru mootummaa keenyarra. Kanaafuu har'aan sana har'a na gargaaru barnaan gargaaru akkaan hojii deebu bichaan barbaada furmaata akkanaa gootan. Obboleessa amma asirratti namoota yaada isaa dhageessanii jirtanii namni waan takka gizee gaafatu akkaataatti himatu nama rakka. Mucaan dhabummaa ni qaba yoo qabaatan waan dandeessaniin gargaaraadha maallaqaan. Namoonni ammoo hojii mootummaa keessarraa beektan yoo jiraatan soppoortii godhanii hojii sanii takkeessa deebisan. Barumsa isaa waan inni digirii qabuun gaafatanii hojii sanitti yoo namni kombolchatti hin beekaa. Kombolchatti yeroo sanitti akka manee jiru mana warraa obboleessa Abdul Hakim jeniin tokko jira warra taajira. Sayid. Sayis obboleessa Hakim ijoollee lamaan sun obboleeyyan warra taajiraati. Amma koomatti hedduun tanaaf ta'u jira maaliif hojii mootummaa sanirraa ari'ame jaanii gaafadha. Hin gaafadha abshir hin gaafadha nu bal'inaa yeroo sanitti mana san jira bakka yeroo gaaf san darasummaatu jirra. Nama jaba ture nama bakka nama taajirallee ni jedhama nummaan yeroo sanitti jechuun hojii illee hin qabu hojii mootummaa akkuma inni jirutti nama ookaa'u warra waa barreessu ookaa'u gama baadiyyaa ookaa'u xarafa deemus kana ta'uu mala yeroo sanitti irraa hedduu dilas waan beeku argumaan beeka malee wajjinis gatteenye wajjinis ayyee jallee dilas beekullee baanu argaan hin beeka jechuudha namoonni naannoo kombolchaa turtan yoo jiraatan ni beeytanii jeeta yaada jalqabarratti asias nama fayyaa qabu jeetan yeroo sanitti sammuu yookaatu qabee waan akka mana yookaan amman isarraa dhageenatti fakkaata maal akka hojiirraa ari'ame yookaan maal akka ta'eeti namni gariitti sammuunis qomuun ni mala waan ta'eef warri beeytan yoo jiraatan ol baateeti faayii banadhaa sababa hojiirraa ari'amtaniif himuu ni dandeessanii. himee jira barsanna dhukkubee jee. Akkas jedha. Himee ani bara homa lamaa fi 16 akka Itoophiyaatti baatii lammaffaatiitiin hojii galakkisee deeme. Rakkoon xiyyaa rakkoo sammuutti mataan dhukkubee gaafa san keessa jechuun mataan dhukkubeetiin deeme asii deeme Finfinnee dhaqee Finfinnee jiraachaa ture nama bira akkumatti boona mikkaa jiraachaa ture. Garuu achirraa gad deebi'ee hojii mootummaa gisee seenaan jaan maaliis tanaan jaan hin fadhu jeetiin namatti arrabsaanii namatti siin ka'a jechuudha. Nama hojii mootummaa natti haasaas hin fadhu. Laakiin nama barumsa deemuutee dagaree qalbiin jechuun wees laa hojii san keessa jiraadhee hin jira. Keessattuu ganama gisee makiinaan baasaa nama fuudhee deemu hojjetaa fuudhee deemu annettuu nadda geeyama miidha biraa isaan jira. Garuu amma anuma dhageyama garuu wayyaatii
خلاص إن بوينا تتي أبشر أيام زاش جابر بندم هيك Sani mataan na dhukkubee baay'ee saddeet hojiirra hafee ogguun hojii deebi'ee na deebisuu hin dandeenye hojjetaa keenyaa miti deemnaan jedhanii allaakiin sheekaa wallaanamee waraqaa sheekaa tadagaa qabtichaa abbaa godheetiin geessee jira biiroo bulchiinsa magaalaa maayisiitii siviil sarviisii geessee ragaa sakayyisan dookumanti godheetiin jira kana dhukkubu jechuudha. Kan sheekaa san kan itti wallaanamee garuutu furmaanni kiyya zeeroodha bakka hojjetaa keenyaa miti deemnaan jedhanii. Har'a gabbuusanillee maayisiitii irraa ramaddii gartee kutaa magaalaa kanaan kan bine jechuudha. Achi booda hamilee na cabsee mana Faami abshira rakkoon qabu miira keessaa baatiti warri kun bulchaa jedhoo jiraatan ni beeytanii ol ba'aa gubbaa sanatti lammaffaa ustaaziyaa tokkosiin jira waan ta'eef. Nama urgee tolaa kaja'u kana bakka takka ol harkisimee Abulqaasim Anduraa Gabbuu jala kanatti. Taa'e kun Maammadaa Gabbuu jira. Urgee tola ol ba'a namni tokko jala gabbee jira ol baasa Musaa Muhammad min jala gabbaan jiran. Eenyu namni urgee tola kaja'u ol baase warri waa'ee isaa beekta yoo jiraatu ol baa'u ba'a. Jiru jarana bakki irra jirus miidiyaadha. Wanni irraa haasamaa jirus miidiyaadha. Akkanaa miree wanni akkaataan obboleessi keenya kun Abulqaasim urgee tolaan oolaa nama jiru kana anaa ol baasa muutii garan ol baasa lakki sirriimi akka inni jiru kun sirriimi dhugaa mitii kaja'u ol baati waan jiru himaadha. Achiin duubatti gartee uummannis gaa waan dhagayanii fi najri ala الظاهر فعلى كل حال إذا ما تعرفون الحقيقة نجري على الظاهر. yoo gartee akkasitti wanni kun akkana kaja'u namni as jala jiru tahe ol seenaa waillaa ammoo garuma gartee waan namaa mul'ataa ta'etti deemu jira keenya nuti نحن ما نعرف أسرار الناس أكسيزكم الله. Nama gargaaruun sirrii fi iccitii namaa beekutti nama geessitu jira keenya. Zaahirumatti irraa qabachuu yoo dandeessan gargaaru yoo hin dandeenye hin dandeenyu. Akkas Ustaaz Hamza Fatii welcome. Makii banadha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Go ahead, Dubadu Ustaz. لا تفضل تدي Fahmi. Don't forget, huh? Okay. Fahmi na dhageessaa? Niin dhageessaati. Amma gargaarsa asirraa feetamoo ati akkamii kallattumaan waan hima barbaaddu bar sumaan eegu jira waan jettee boodarraa Ani fati nama mooyaa qabu yeroo duraanii nama gisee arubsaa fiifee hojjetu gisee olmabaa fiifeen hojjedha yoo xiqqaate. Hin beekee. Kuma kudhan kun kudha shanitti maallaqa namaaf laga jechuun olmabaa fi arusbaa hundaa nyaata sheefa guutu waan ta'eef na yaayyaman ilaa diidaadhaa ilaa finfinnee deemeetiin dalagachaa ture. Har'a garuu na dhukkubeetti mana galee qarshii takka ta'in diidaadhaa harabaatiin dhufu hin qabu jechuun siifin hima. Kanaafuu har'a hawaasni kiyyaa qarshii takkaa waan ta'an naqinaa dhaabbatanii hanqaan hojii dhiisan itti eeguun waan hin gattaa'ee gartee harka kiyya waa hunda dalagaa beeka isaalti gubbayyoon gabbii mulawaa dalagaa kokoninoon beeka paasiin beeka waa hunda godha yoo karaa gubbaa gattaa ani qaanfadhu nan beeknetti isaalti gubbaadhaatiin jiran dalagaa ture qaanfadhu waan ta'eef niin dalagachuun barbaada taa'uu hin danda'u kanaafuu ada qarshii takka taniin gadiin boo hin qabu rabbiin nagaa na buutii wallaan. Kaniifuu hawaasni biyya akka Oromootti qarshii takkaa waan ta'an bira dhaabbatanii dalagaa dhiyeessan gartee hanqaa itti deebi'u akkan hojjechuun hojjechuun barbaadan dalagaa gillii xiyyaa eegasu. Okay. Hayyemee tana wal mareennee takaa waan godhamuu qabu wajjin goona. Akka nama takkatti immoo nambara keetii fi information kee keessaan na dhiisi ani keessaanis dubbisaa jumaanoo. Itti fufa. Ani immoo gama biraatiin Ustaaz Riyaad Abdullaa tokko yoo beektan silkii isa gaafadhaadha. Isa fa'aa sirriitti waa'ee isaa beekan natti fakkaata. Tokko gama isaa kanaan shakkiin wanta qaban ta'eef isa Ustaaz Riyaad Abdullaa tokko gaafadhaa yookaan yoo jala jiraatu yookaan immoo
yoo kallattiin gargaaruu dandeessanis gargaara. Amma dhiifamallee dhamee waaja'u Abulqaasim. Akkuma inni amma walumaa galatti waan itti mul'atu jechuun yaada uummata kanatti ibsatee yaada waan gartee garaa nama keessa jiru ibsachuun waan rakkina namaa yoo namni dubbate malee yoo namni ol baase malee waan hin beekamneef jecha nu sagantaarra jiruu fi sagantaa walumaa galatti waan biraatirra deemu jiru inni ammoo uummata kanatti waan isaa gurra buufate akka amma fatiin jee kana itti qabamuu fi wayyamoo moo akkuma je'ame kanatti ammuma itti adeemamuudha walumaa galatti asirratti ilaalcha godhaa fi gara tokkotti hirkisaachuu barbaadeeti. Shamzaanis. Ustaaz Hamza Banadhu Habibi. Mucaan ammallee miidhama sammuudhaan ni qaba. Banadhu mee? Okay, maal ta'e jedhan. Laal Hamza mucaa kanaatu wanni faamii jaa maqaan isaati. Ani dur nama barnoota kiyyallee baradhee hojiilee mootummaatillee gartee barnootaan itti gahee akka tajaajila hedduu kannaa turedha. Hojiilee dhuunfaatillee hoteelota garagaraattis akka hojjechaa turedha walumaa galatti qayimu. Hojiilee kanarraa ammoo keessattuu hojii mootummaa hojjechaa ture kanarraa jumlaan siima jawaami'il kalimiin siima. Hojiilee mootummaa sanirraa akka dhukkubni mataa isa qunnamee achirraa ari'ameedha.